Libi bira biyyoota 32 population isaanii 7 million bashani olitaan warra beetee hulaa galaanaan qabneef UN dhimma sammarii sifachuun beetee gaafii karra baharaa Itoophiyaan gaafataa jirtuuf akka tumsatti amma akka idaata galaanaa jaansanitti teessumti UN isan laalamtee jechuudha. Ammoo Itoophiyaan ni barbaachisaa poortiin amma buufatee markaba amma karri baharaa ni barbaachisaa yoo jenne dhibbatti barbaachisa. Amatatti doolaara biliyoon 4 alarraa arganna. Biliyoon 2 ammoo meeshaa Jabuutitti buutee san biyya galchuudha kafallaa jechuudha. So biyya Itoophiyaadhaatiif Itoophiyaadhaatiif biliyoona 2 amatatti markaba wonniidhaaf bishaan poortiidhaa kafaluun khasaara gurguddoo waan jireenya qaalessu keessaa tokko guddaan san jechuudha. Ammoo eessattiinis gaafiif dandeessee jechuudha. Amma fakkiidhaaf misoomni qabuu khagara even Jabuutiin uran wayyaanoti amma Eertiraa dhaqanii qabachuun sanii Tigraamoo irra fayyetti. Maybe naannoo Afar maaga tokko naannoo Amaaraa nuti irraa fagoo jirra jechuudha. Ammas investmentii gurguddoo akkasii yaa'ii san keessa godhachuun is not secure jechuudha. Lafa beetee kiiloomeetira Oromiyaan amma Asabiidhaaf maybe I don't know kiiloomeetira 400 irraa ol ta'a jechuudha. Jabuutii irraa Asabiitu irra fagoodha. So Jabuutii yoo fudhanne bare direedhaan Oromiyaatti yoo qabanne kiiloomeetira muraasa jechuudha. Tulluu Guleedira yoo teenye seelaa beetee kiiloomeetira 60-70 jechuudha. Irraa fagoo hin jirru beetee fi Laamuu fi Mombasa illee yoo fudhanne akkasumatti irra nuuf irra caalaadha. So national interest in Oromiyaadha. Eegamuu qaba. Amma fakkiidhaaf Mooyyaalee dabarsitee naannoo Somaaleetiif kennitee Asabtuun barbaachisoo naan jette uummanni Oromoodhaa tana gurratti qicachuu hin danda'u jechuudha. Nama Mooyyaaleelee callaweetu Asabnuu barbaaduu danda'aadha. Harra beetee biyya alaatti baanu harra baharaatuuti Mooyyaaleen nuufi harra baharaa dabarsitee Somaalee kennitee Asab khaate asaba barbaadanus khaabete maraatu teessanii jechuudha. So wanni gari dura national interest Oromoodhaa akka Oromiyaatti samboda akka Itoophiyaatti illee tiksuu qabdan. Qabxiin lammaffaadhaa beetee direedhaa dabarsitee ammas bakka biraatti kannaa abdii booruu keessatti nuti nagee dhabne Asab Flolla fi Matsuwaa Flolla khaadero asittu beetee Hamad fi fitankin qabneew nagee irraa dhabnee jira jechuudha Maaliyaa. Okay, direedhaa kiiloomeetirii 200. So alganda abdii boruutu nagaan arkanne jechuudha. Khabiraati wanni I think yoo wanni lama sadii dalagamte Oromoon beetee karra baharaa amma Itoophiyaan barbaaduuf bu'aanii fidaa jennee ilaalla. Duraati daldalli nu harka Oromoo deebi'uu qaba. Waan facaafannee fi waan tiifannu keessatti waan oomishnu abbaa oomishaati nuti. Abbaan oomishummaa sanirraa gara beetee daldala to'achuutti hoggaa deebine daldala to'anne booda poortii to'achuun nu barbaachisa. Buufata amma wadabii amma whatever. Daldala keenya yoo harka Oromoodhaan jiraanne Jabuutii bantuu barbaraa godhannu leemu godhannu nuti biyyuma keessattuu saamamaa jira bara. So dura wadabii barbaachisa nagada keenyaafuu jechuudha. Yoo qamadiin beetee Baaleedhaa Taarsiidhaa Jimaan bunni Harargeedhaa beetee bunni figa waan beetee albuudaa fi uumaadhaan talafa keessaa fi lafa gubbaa qabnu qabeenya keenya kana hundarrattu akka Oromootti abbaa taane haramiin gurgurannaa jennee sanbooda haasawna jechuudha.
يو هو مشني خينيا بيتين هو مشنالي لفانا أمو خبرا بيتي خغل فتوتاتي ورا بيتي لفان قبني هنقوتني لفان قبو أكمسا lafan qabu hin qotatu garuu isaa hacallaa galfatu saawan qabu hin tiifatu laal isaa kan elmatu soga waan nu qabnu namni nurraa elmatu kana beete isma gabbisu deemna jechuudha yammas aarsaa hafalleeti asab harka isaa galchine nagaadeen beete biyya keessa buna keenya beete nu saamtee karaatti gurgurattu jimaa keenya nu saamtee karaatti gurgurattu no dura qabeenya keenya harka keenya deebi'u qaba eega qabeenya keenya harka keenya deebi'ee booda eessa geeffannee gurgurannaan gaafiitti aantu taati jechuudha. Haramiin gurgurannaan kaabeettee haraan keenyaas haraan ittiin beektee harra baharaadhaa Tulluu Guuleedii Oromiyaadhaaf Mooyyaalee Oromiyaadhaaf. So Mooyyaalee dabarsitee kan ta'e eessarraan tarkaanfattee gurgurattaa jechuudha. daldalli keenya harka keenya deebi'u daandiin daldala harka keenya deebi'u sammuu daga harra baaraa soona jechuudha. Bikka beeytee daldalli harka keenya jirretti daandiin daldala harka keenya jirretti magaalaan daldala harka keenya jirretti Mooyyaalee Tulluu Guuleed beeytee bara ammaa kun mi'eessoo fi kanaa qajeelaa jiranii jechuudha. Hagamta ka Jabuuti irraa nu fageessaa jiranidha. Bikka kun hundinuu harka keenya jirretti jimaa bunni keenya harka keenya jirretti وخا بيتي أكوما أمني بيتي يهودا نبي الله موسى جه أتيف ربين كديمي تي بيتي لولي يعني بيتي ديما كان عنك أبدا ينان أتيف ربين كديما لولا يعني يتوي anyway نولين قاكس تبيتي تربي قدي توني جنون خا أديروها إسان ديما لولا ومنان يتوي وان والو لوفن قبل أصابي شوتاتي ولا جبوتي شوتاتي يو بيتي بربرا في بكوفاليو تم خربها جتني دبيت أو تريفتنا يرون قتي سين نبرك أبدو خوغا بيتي دلدل أركا خينيتي ديف جمانو ديفتني بونو ديفتني دلدلني خرائر دلدل نسان اللي هركا خينيت ديفتن مقالة خربها تاتي تاكا مويالي تاكا تلو قولت هركا خينيت ديفتن فدام ماتا خرام بيتي بيالا تبان هندنو غافا حركة بيتي أرمو دي بيتي وانكا إنيا تنمر أنوسا ما شالين يتشانجلو تأوما دانكا نسان نحركة ديفتن خربها بربادو نغاقو سن يتشوش جمع حركة خي يجر أديرو حرر في التنو جبوتي بافتنو أسابي بافتنو أرمو ما ناركتا يتشوش أورادي بير أوربون برجورات يبر سامتني بير أوروسا قبتي حتى نفتي رابط التج أوروسا قبتي مال قولني جبوتي ده فارسا هفلا توي يو أمو جمان كيسات آته خايو إني خجبوتي ده أبتي وقرطته خبر براد أبتي وقرطته خاسب ده أبتي وقرطته بنا في جما في بيت البودسا وخارساني خفلا توي أمريكانو إيراق ويجالته إيراق إلوتي توي إيراق وني كويت نفتي في إيراق نفتي سعودي نفتي في ورنا قطر خيتا تاوجتو جالا لساني تي في سانتي سودافين دنتا سيتي سوداتيف غافك أبين خيني حركة خينيت هو مشني إيفي وخابيتي ورد في أورو قبتي بادية خيسة رابطة توبتي غافة أبا دلدلا تاني خرا دلدلا تلفني والتجي الدنيا قبات أبني قررتشو دندينيتي odoo Abiy Ahmed fi PPnu harabara nu barbaachisaa hunjenne mancaa fi shimalaanu ni finna jechuudha boortoodhaanu qawwee mootummaa raajaatti qabnu gaafa daldalli harka keenya taate Mooyyaaleen Tulluu Guulee karaan kun hundinuu keenya ta'e waxa dantaa teenyaa fi dhumnaa jechuudha bikka fedhee dhayne miiliyoonaan arsaa kafallee hiyyummaa keessaa uummata keenya ni baafna jechuudha ammoo already saamamne jechuudha سامي ستفوفته دانغا خي يچابسيته دينا بكوما بيته دلدل جنون داو علغا خنا وخا اتيفي غنا كدي مالولا اسبي في سوتات ثلاثه غنا كيسابان دبي يو ان دا تمايدا مصرين بيته ويان كده بيتي مرمرين اللي دياتي جرا بشديبو
rakkoo fiduun oolu jechuudha bishaan diimaan mormor guyyaan diggisiin isaa dhiyaatee jira September 10 ati irreecha warra dhufaansa irreecha kana firraa eeguu qabna irreecha warra dhufini sodaannaa jechuudha September 10 amma kula torba akka biyyan fakkaatee hundoo gurbaadhe amma akka Awurooppaatti eebbi gaggeeffamuuf ta'a Iga haga amma figa jalbulti beete ebe beete hida kanarratti ga ololli owan gara masira akka dhufu shakita kamale dhiyootanallee ga Kampala turani ammallee ga dadhaadataa jira wanni ni jechuudha Presidenti beete masrida al-Sisi dadhaadataa jira jana hasagantaa teenyataarraa haya kilomeetira 200 fi 30 wari yettan Jabuutiin Galatooma torba kana 35 Iraanu fageessu barbaadanii jechuudha nuti Jabuutiin gaafa kam gatii qabdi gaafa jimaan keenya harka keenya jiru bunni harka keenya jiru yoona hubattan takka kana hanna haga uumaan waan nu qabnu harka keenya jirretti Moyale fi Tullu Guleedi fi Bikkee fi beete Direedhaa fi tunuti daldalaatee jechuudha harabaaraa malarraa haasofnaa jechuudha yoo Direedhaa nuti ta'uu hin dandeenye ammaal godhuu hin beete Seelaayii fi Barbaraaf booyaa jechuudha yoo Moyaalee diinaa dabarsitanii kan tan taate haadeeroo asabirraa maaliin qaba jechuudha maaliin tuurburadha Bukhara taariba na sochitan karaan taariba biyyatti dhiisee deemu jechuudha nuti harri baharaa gaafa kan gatii qaba gaafa qabeenya keenya achira dhaabbanne gurgurachuu dandeenya ilmaan ayyaa sagantaa teenyataarraa asubara taatu burannu Jumma Mubaarak haga qophii tarfakkaattu walii dachaanutti borugaa hora sabaati khota hirmaadha wali jechaa jiru maali flexible tasimo siyaasa akka beete proposaalatti sanii dhiyeessuun Oromiyaa fi siyaasa Itoophiyaadhaa daangaa jidduu keenya daangaa siyaasaadhaa nama beetee daldala Itoophiyaadhaa fashilsiisuu barbaadu warra maqaa nagaadii maqaa Itoophiyaadhaatiin daldaltu tana injifachuu barbaanne warri even maqaa Itoophiyaatu baafadhaati bikka isaan 58 ta'an isan 60 ta'a keessa ta'a daayiluutu nurraa godha magaalaa san jeeqa magaalaa Itoophiyaadhaa hayyoo Oromoodhaa ammoo beetee irraa sochuu dandeenya jechuudha hayyoo Oromoodhaa achi keessa teessanii falmadha የኢትዮጵያ ቤተ ዳባ ማንዱራ ጋቲት ተከፈለ ጅራ መይሶን የኢትዮጵያ መላ ሰራተኞች ማሬ ህዝባዊ ማሬ ፓርቲ የኢትዮጵያ ማሬ ፓርቲ ቤቴ ዩኒፎርሚ ኹባ ዋዶ ሆተኒ አብሮነቲ ፊ ቢካዳዳ ዳቁዱ ሰሊም በርባችፍቱ አኩም ኦሮሞታ ሃቲ መቃ ኢትዮጵያ ሰመጠን ፈዳ ዲማ ወረ ኢትዮጵያ ሰውጅ ፈልማዳ حمد وان وفدن إلى الله يتوي يو وفدن ها بيته فيادا يوفدو دبدن إلله يسينو توبي على جايبان قبضو يتوي أمو غرمو تكالي وليغلتي تكالي تا أوروميا دبرسيتي قامة هداتي أورومو تهنيف دبرسيتي لاتو فلتشون قامنو دا خسرر ديما خاينو دا دبلوماسي وايت هاوسي وجدا قافتن وجدا قاتي دمنيجا أوروميا خيسان نما دوية أمارا خيساتي تغرا خيسان نما دوية سواركا والقبر ناتي نقاتي بيتي همدا ورون كيري يتشوكي ديما همدا أكو أورومو تيمي تاكو بيتوبيا تو أورومو دويجا ديما همدا بيتي أبولو تو فانو جديم يني سينامن نوچوي أبولو تو ويالو جديم يني سينامن ديما سياسات هيسي سوفدا بوتي وفداتي أكا بيتي سياسي إثيوبيا دا فيفو خرافة مقا خيسان تيفتني وان أورومو بوسو دندي سيو جراتن ديما يالي ودا أوروميا ديرو مقا بيجينيس مقا بيتي أبا فدي وليغلتي أبروناتينيس مقا وبو دانو دفن دندي سن أوروميا نمني أورومو تهين خمانتما برغيدي داني ميتي كفلا توري داني ميتي إزي داميتي نمني توكو أورومو تهين قوي لأتي أوروميا خيسي تركمون أوروميا رتلو لابسو دا قاوما لأورومو دا توني لولو نورتي لابسامتي جي فالمتا يتوي غاوسا
أبيرك أبصار بربادة أتي روخايو أبيرك أبصار بربادة أتي بيتي جندا خيسانو جرا بيبي نيرتي جندا خيسانو بيبي مكالي خيسي جرتي أدقرا جرتي وقرو جرتي زالمبسا جرتي ولي قلايو أتشي خيسا فالمدو خادي رهي إفبليس أباسي جتي فانو بيبي لا حمرا جرتي ديرو لا تغني ما جتني مارس تغني خيسي جرتي غوندر خيسي جرتي أزازو خيسي جرتي قوارا خيسي جرتي ولي قلايو متما خيسي جرتي بيبي جوجام خيسي جرتي بيتي هاوي زوني خيسي جرتي ما جتني تبراتو دبر تابور دبر برهان موتا خيسي جرتي وهاتشدي ما في المدى أتخيسا في تدى فالمين أورميا دا أورميا نبا كبتي ولي قلتي ورانا قام خموجون فرن نبا فدنو دورفتي جوي أكنا جني يعني جوي إسانوني فرتني بروغا يادا خيسن دام سخيسن دبر فتشو دنديسن I think moral siyasa Oromoodha abshaalum maadhaan gaggeeffachuu warri biyya keessa jirtan ilmaatu akkuma eenyu maameen siyaasa jabdu karaa arra moodeelee isaatti nu baasaa jechuudha. Inni Iskandir Naggaadhaa girgiraa matarra kaayatee libaanata qabsiisaa magaalaa keessaa beektee siyasa godhate sani hagam takka irraa busheessee jechuudha. Inni baalaadaraa Finfinnee Addis Ababa jennaan innis baalaadaraa Finfinnee jee falmate. Yoo waan biraa dhabne gaa maammeedhaan maqaa Itoophiyaatiin kootu falmadhu jennaan jechuudha. Sila akkasitti akka nama kubbaa waggaa taphatan bar nama qabadi bar nama 11 nama isaa qabayti tiksaa akkasii waliin taphatan mokab. Kanaafuu ka iizeemaadhaan taphannu maqaa akka iizeemaa fakkaatu ka baafatee falmatu barbaadna jechuudha. Ka abini falmatus ka innaat paartii aggoot ihaapaa maarree kana baafadha deemaa falmadha jeeqa moorasan ha addaan wallaalanii jechuudha. Taba Itoophiyaadhaatiif goonu daddaa keenya tiifachuudhaaf maqaa isii fuunee mataa isii falaxnaa jechuudha. Maqaa isii baafanneeti beektee haloo baana tun rakkina hin qabdu jechuudha. Nyaararraa ol dubbisne as deebi'aa warra beektee ammoo biyya keessa abaa of kaafaa'uun beektee waan Oromoon feetu shagada siyaasaa Oromoo misirraa bitattu qabadhaati dorgobbii siyaasaa kana keessa seenaa falmaddaa paarlaamaa keessatti isa arkuun keenya fiifu meeshaa qabsoo siyaasaa Oromoo katti aanuuf nu gargaarti deema seenaa. Kanaas waan dura dhaabbannu qabnu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa hojiin isaa gabaabduun daangaa Oromiyaa tiksu. Hamma danda'utti roorroo kaabineef kaadireerraa dhuftu Oromoo raafachisu. Sirna kana beektee xumuratti godhu sirna ofii ijaaruudhaaf illee qabsaa'u. Dalagaan guddoon ammoo mataa jirutti imaamata baran. Abaa of kaafaa of woboon irtaa Oromiyaa nama biraatiif kannitanii qabsoon isan gaggeessuu dhiisan jirtu. Abiyyiratti qabsoonas kijiba taatii jechuudha. Yoo Oromiyaa sakkuu godhanne maqaa biyyi dha'uu dandeenya irra qabsaa'uu dandeenya. Oromiyaa faannoo wajji irtaa godhattee zamana kaasii irratti na afeertee Abiyyi wajji wallolaa tana Oromoon beektee waan irraa fudhattu natti fakkaattu jechuudha. Yaaduma beekadha. Nuti paartii siyaasaati miti. Akka miidiyaatti ammoo uummata keenya qaruu fi barsiisuudhaaf yaalii godhaa jirra. Keessanii dubbatu doo qabaanne nama akkana je'ee gabbee dubbatu doo qabaanne nuti tanan dubbannu jechuudha. Maaliif nuti miidiyaadha. Silaawwan jechuu qabnu maali? Waraanni bilisummaa Oromoodhaa qondaalli waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaan irtaan taatu je ni bareeddii jechuudha. Islaama waan jennu kana hunda jaalmarroon jee jaal gammachuu abbooyyeedhaa jee dhiyoota gaa'isa jiraa isaatu beenu dhageenya sagalee isaati gaa kana hundaa jechuudha. Silaa warri beektee Oromiyaa irtaan kan nuju sadarkaa hoggansa siyaasaatiif waraanatti yoo qabaanne nuti san gabaafnaa jechuudha. Ammoo yoo isaan usanoo nuti usuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif usneeti carraan beektee 1974dhaa Haayile Sillaasee san agamne jechuudha. Usneeti 91is beektee agamnee wayyaaneedhaa hoggaa 27 bullee
2018 is eenyutti aanaa kama taanu dhabuu keenya irraa akka taane amma akka kana taa jirra jechuudha. Kanaafuu gaa 2025 sadeen dabalte sanirraa baranne hamma dandeenyutti qabsoon teenya odoo zammana kaasee Finfinneen dhufne malee eega dhufee miti jechuudha. Ni sin afeerru dhufu isaati sin ayyamnu yoo ammoo hadhufu taate afeerraa beeytee whateverin qalamaaf daftara qabatee daangaa gubbaratti haasonne yoo walii galee Finfinnee dhuftaa jechuudha. Waardiyallee fitachuu hin dandeessu. Harka qullaa yaada gajaran yaada jechuudha. Isanis waan isaniif fakkaatu qopheeffadhaa boru filannoo as deemtullee dura dhaabbatee laa wanni tun hunduu tapha adda addaati jechuudha. Taphni abaa ofi kaafaan godhan tapha paartiidhaati. Sanis haa deeggaru haa jiran. Taphni woboon godhu tapha Oromiyaadhaati. Sanis deeggaruu qabna. Taphni beetii warra abroonnatti keessa jiru tapha beetii Itoophiyaadhaaf goonuu jechuudha. Kanaafuu gaa dirree baaqaateeroo. Beetiin sirbaa fi harmaan dhoofadhaan tokkoon taatu warri beetee mooraa abroonnatti keessa jirtan warri siyaasaa beetee Itoophiyaa taphachuu barbaadan dantaa Oromoodhaaf bu'aa buusuu dandeessan aboo izni sanii goone maquma kanaa baafadha. Maquma Itoophiyaa hojii kanaa baafadhaati deemaa falmadha. So bikka sadeenuu beetee waan meeshaa adda addaati jechuudha. Kaachabitee fi piinsaa fi mafchaa fi waan adda addaa jira mokkam meeshaa dantaa intarastii Oromoodhaatti tiifamtu. Ta paartiidhaatis, ta bilisa baasaatis, ta beetee baalabootee warra siyaasaa Itoophiyaa keessatti taphatus jechuudha. Ammoo walitti nurraan laaqina. Waliin laaquun aarsaa nu kafalchiifti. Fakkiidhaaf abaa ofi kaafaa yoo akka wobootiin matalaa akka wobootiin ja'a kajuu taate miseensa ajjeesan miseensa hidhan sogaa khudin barbaachisu adeero haati qawwee harkaan qabdu haasa warra qawweedhaa dhiisiiti beetee jari qawsi godha wanni ati godhuu qabdu maati haasoo nama siyaasaadhaa haasoo. Khabar qabsoon siyaasaati ni jirti jechuudha. Qabsoon siyaasaa san qabsoo paartiidhaa dorgommiidhaa san godhe. Kursii takkaa fi lamallee taatoo nuumoote harka siidhoonaa jechuudha akka nuumootu si gargaara. Horoo qabsoo hidhannoo malee paartiin teessaniitu maabiyyii wajjin harka dhawtanii fi adeeroo. Siyaasaan akkasii miti jechuudha. Siyaasaan akkasii miti. Arra warri khottee duudaadhaa paarlaamaa keessaa mishigii qabateeru. Xaabiyyee akkana ija keessa laalee waan zammana kaaseen juusan ju'uu fi jira jechuudha. Waxaan nutis hawwaboo beetee achi taa'u Oromoodhaa dubbansan qabaachuu qabna jechuudha. Nam tokkollee maattaan. Dr. Caaneen hagam takka beetee sagaleeteef kophaa isaa beetee bikka nama 500 fi 40 waajiru keessatti kophaa isaa falmatee jechuudha. Kanaafuu abaa ofi kaafaawwan electoral politics keessatti hirmaatanii akka uummata keenyaaf sagalee ta'an haa bira dhaabban abshaalaa ta'an haa flexible ta'an nu harkaa waliin dhayin mooraa takka qabsoo Oromoodhaa ta paartiidhaati haa bira dhaabban waan beetee waan gurguddoo sirraan eeggatina sagaluun waa ta'an achuma keessaa waan ta'an jechuudha paarlaamaa keessaa ta'anii haa qoqqofaan. Dawaa qabanii jechuudha. Ammas addunyaatti illee dhageettii nu dabala. Miseensa paarlaamaa tokko kana jeen dalagaa guddoodha jechuudha. Taanta mooraa beetee bilisa baasaadhaati. Electoral politics alatti qabsaa jirtu ammoo wanni jennuun maali damee teessan bal'ifadhaa beetee moodeela ripheelolatti deebi'aa waraana keessa jaara. Moodeelli immoo isan beetee itti jirtan kun moodeela amma almost kaampii fadhuu hawaasa guddoo irra teessee baajata ittiin qabaanne beetee waraanni beeleenaa isaamaa jechuudha. Waraana beeleessinee uummata saamsisuu hin qabnu akka uummanni nu harkaan hifanne idda waraana 50 Wallagga keessa keessura waraana 10 godina 10 keessa waraana waraana 50 walla beetee ganda tokko beetee Wallagga keessa qotee bulaa irratti ba'aa godhura waraana beetee 1 tokko
kuma shanta benne mukam kuma shanshanu godina shanshan keessa gabaachuu godina tokko keessa waraana kuma shanshan godina kudhan keessa gabaachuu gaariidha jechuudha. Qabsoon tun hojiin guddoon waraana bilisummaa Oromoodha amma lafaa miti. Hojiin guddoon wanni inni qabachuu qabu sammuu uummata Oromoodhaati.